Seenaa ajaa'ibaa takka hojjetame tan sammuun namaa fudhachuun itti ulfaatu yeroo gurbaan dardaraa tokko intala takka fuudhuuf isii gaafatu. Haati miiciyyoo tanaa isa gaafatte, haati tee lubbuun jirtii jetteen. Gurbaan dardaraa kunis jeen ammoo ijaan hin agartu miiciyyoo teetirratti yaaddawin jeen. Lakkii jetteen ani ilmoo tiyya siif hin kannu hanga haadhatee kararraa meessitutti ilmoon tiyya isii wajjin nagayaan jiraachuun hin dandeessu. Gurbaan kun intala bareedduu saniin booji'amee jira. Saniif haadha isaatillee irraanfate. Rakkoo haati isaa eega inni dhalateellee wajjin dabarsite irraanfate. Gara haadha isaa deeme karaa irraa isii meesuuf gara moggaa bishaanii tokko isii geesse. Isii darbuu barbaade bishaanitti haati isaa isaan jette, yaa ilma kiyya rabbii kee sodaadhu, ani haadha teeti takkaa gama keetillee hamtuun daleeyne. Si guddiseetiin jaalalaa fi waan namni barbaadu hunda siif ta'e jecha kana isaan jette haala ijjiisii imimmaan hin guutamte. Ammoo shayxaanni mucaa'iif jala galchee akka inni bishaan keessa darbu godhe. Haati isaa huccuu isaa isa qabde bishaan keessa haala jirtu. Mataa isii keessa tumee hanga isiin duututti. Eegas booda mucaan kun isii baasee namatti iyye akka isiin bishaan keessatti duraa kuftee duute hime. Akkasitti namni isaa wajjin janaaza haadha isaa awwaale. Gurbaan dardaraa kun namni tokkolleen isa hin agarrese, ammoo rabbiin isaaf ibsuu fedhe akka inni arkaa beekaa ta'e akka waa hundaahu argu. Eessumni isaa tokko akka obboleettiin isaa tun du'a nagayaa hin du'in shakke. Waan kanas poolisii beeksise qabrii isirraa baasanii isii qoratan doktaroonni. Eegas akka mataa isii keessa dhawamtee duute mirkaneeffatan. Akkasitti mucaan rabbiin qalbii isaarraa rahmata fuudhe kun qabamee hidhaan irratti murtooyte. Guyyaa dura inni mana hidhaa seene san sargii intala inni sababaa isiitiif haadha isaa ajjeese san ture. Ammoo isaaf osoo hin ta'in nama biraatiif. Yaa Allah! Haadha isaa ajjeese sababaa miiciyyoo takkaatiif, ammoo isiin isa gante guyyuma dura inni haadha isaa ganeen. Kan haati isaa isaaf jiruu isaatiin aarsaa gootu taatee turteen. Daawwattoota keenya kabajamoo sirriin na dhagaha. Dubbiin haadha ifii ajjeesuu qofaa miti. Osoo isiin lubbuun jirtuutis isiirraa duroomuun isii ajjeesuudha. Rabbiin hojii ati hojjatte hunda guyyaa qiyaamaatiif achisiif kaaya. Haqa haadhaa fi abbaa malee. Tana ammoo rabbiin yeroo lama ittiin si qaba, addunyaa fi aakhirattis. Fedhe ani haqa haadhaa fi abbaa sitti himus haqa isaanii deebisuu hin dandeenyu, ammoo nam tokkollee isaanirratti ol fuudhuu dhabuudha, keessaafuu jaartiiwwan teenya. Dhiifamaa wajjin seenaa tana nama beeytan hunda biraan naaf gaha. Gama waatsaappii, teelegiraam, miseenjar, iimoo, feesbuuka hundaanuu akka namuu dhagahee kan kararra jirus kararraa deebi'uuf. Jazaakum.